namni sini laafu jiru namni tokko sini laafu hundinu kuno dubartii biyya arabaa maatiin keessan ko tiktok imiti jinni yunaban maashee kamil biro kabitti jaarti jinni dagaani daawaa godhan warri biyya keessaa wanti inni nageenya jiru ijoolli wallahi dubartii biyya arabaa yeroo jedhamu ani tuni moo biyya arabaati qabaadde narri fadhaan maatiin keessan akka kolfina bannaataa jiru maatiin keessan akka waan sharmuxummaa irratti ilaala gowwaan gadi bee dubartoota biyya arabaa dadhabne yeroo jedhe abbaan keen rifataa haati keen rifattiin ijaazan dhaabachuu qaba kalaas hin azzaninaa fi dhaqee baangaalee wajjin asharammatu erga azzantanii fi jennaan dubbiin ta'uu dide dhiisaa yaa ijoollee islaamaa yaa ijoollee kiristaanaa yaa ilmaan oromoo ijaazuma waan jedhamu dhiisaa anasiniin jedhe maqaan ammas hin badaa jiru garuu isin rakkina biyyaa baase gariin keessan yatiima gariin keessan haadhan qabdanu gariin keessan abbaan qabdanu jireenya mo'achuudhaaf biyyaa baatan maqaan garuu isin badeera maqaan keessan tokko hin jiru nooma keenya wal arginaa kanas kana booddee wallaahi baangaalii wal argaa bineensa namni keenya isin malee jiraachuu hin danda'u isin toof rakkasiise amma rakkoon guddaan jiru isin toof rakkasiise isin tuu gatii ofii kennuu dinnaaniyyi abbaan arge buujalaamiin qeessi irra hin jirre tu qeessa isaa laaltanii kaalsii uffate isin itti dhufamti ijaazaa mee jaarsa keessan fireendii keessa jaarsi dira halaalaayyuu fireendii keessan ijaazaa sin baafatu yookiin immoo dhiira sii buujalaamee qalaa namicha maa'onni miila isaa gadi ol baasee agarsiise annan qaxxaamaa yawwana qeessi shan irra hin jiru buujaleen irra garuu adda dubartii kabajamtu fidee asirratti awwaaraadhaa jira biroo keessanii kana booddan sinirraan falmuun numneanii awwaaradamuu qaba jedheetan malinnis ani sinirraa hin falmuun dhiiseera maaliif na awwaaraddan sinirraa falmee dadhabee sinirraa falmaan jiru an dubbichuma na aarse namicha sitti naa dabalaa jechuun nufe malan dubartiirraa falmuun numne namicha najasa intala waraabes wanjalanyaadha inni hates inni hachisiises wanjalanyaadha ilmoon si qofti viidiyoo si teessee laalini kan saas viidiyoo qabamee dhufeera itti muddaa kunooti isa kana la ana sinii fide itti gaafatamummaa guutuu ana fudhata isa kana inni daabboo warra namaa deemee warra namaatti dawwalu nam tokko narraa dubbannaan jedhe isaa haadha manaa isaattan dawwalaa jedhe jedhan inumaa yoo akka nama siirii qabu nam tokko narraa dubbattee jennaan jedhaa jedhan haadha manaa isaattan dawwalaa jedhaa namichi siirii nu keessa keessatti fakkaatan gurbu addisii dhufe malaatu addisii nuuf nala mushaklak na eeggadha silaa gumaa warra gumaati gumaa warra qabna warri viidiyoo keessa waraabamee community elementen keessattan nu cabsite nu nama guddaa nu sheekiidha akkanaan hin jedhe viidiyoo keessa gadi garagalcheen wallahi waan isin jibbitan guutuudhaan sin arrabsa ana manna dhibe isa waraabee hattucha isin keessa taa'ee doolaara 25,000 na jalaa hatee waraabee natti erge gaafadhaa malee mubaarakii wanti sin gaafattan hin jiru shi guyyaan lakkaataaraan isin gaafa kadhadhaa sin jiru jaarsummaa isinitti ergataa hin jiru isin isin kadhuan akkasi galatoomaa ulfaadha finnel amma buleettii keenya as jedhoo jiraatte ol gafi garaan na gubate abdii gaatira maalan si erga kan saa fudhaa malee kan si mamaa booniyyee fokkisiistanii rabbii isinii fadhiisu wallahi namichi qulqulluu fakkaate taa'am baakoo maama baratee bakka keessa taa'ara isiin dhaqaadhattee jechuudha maatii bira ga'ee bakka hunda wal ga'eera fuula kanas ana gaafataman fuula isa kanas wajjiniin jazbichi ni mucaa waraabee isa kana allaqe abarsaa isas inni maqaa ijoollee biyya arabaa nyaate isa kana maqaan isaa haa nyaatamu silaafis immoo dubartiin tokko biyya arabaa keessaa yoo waan barbaadde iyyuu taate wanni isin biyya arabaa buutu bakka buutu hin jiru anu nan dide kuno nani laf ala gite anu nan dide nani kottu rabbi irshari allah kottu warina mo ni gudda wasu sadatan kesanatti marabbe da kesanatti marabbe warina mo ni gudda o finjero media kada ratti wa isin kadatan natti madda rabbi jeda tidatu dalcha asra itina kasera baran galan ni sheikh masjid sa gatti so finjere ratti kunna nyaata ye malti diara ko sadatan
Riyyaan kana beektaa wal barree turree gaafa mana mucattii Rahmaa jedhamtu mucattii Awurooppaa jirtu takka ni beektaami. Ishii Achi jalatti ani michee wajji taphachuuf jira achi wal barannee keessaan dhufee na dubbisee. ishii balaan buute hammata. Achiin beektaa yeroo hundana dawalaa viidiyoo banadhu naan jedhaniin didee deddeebisee yeroo bilaan kalaas sinniin didiyaan viidiyoo hin banadhu si wajjin haasa'u jennaaniin torbee takka na wajjin haasawee kalaas bilook na godhe beektaa. Tigalafee Wallahi bube wallahi viidiyoo bani naan jedhaan viidiyoo banuun jedheen beektaa. na arguu dandeessaa iskireeshuu gootee kan inni sii dawwalaa ture. Kun asitti agarsiisan wanta isaan raqama isaanii qabafee miseenjariin Agarsiisi boo baala kee kana ijoollee durbaa biyya alaa na jalaa attaallalaa jiru warri soba jedhaa artanus hin laattu. Fidi iskireeshuu godhi fidi alaaluun manni. Sobdi ijoollee biyya alaa morma koo kennaan. Gaafa ijoollee biyya alaa sobdi jedhan gaafatama shamarran keessattu. Fidi haala koo agarsiisi. Iskireeshuu godhiiti agarsiisi informaashinii danuu qaba kan namicha. Salphattoota abbaa barbaadde ta'e warri ijoollee waa kadhattan ijoollee biyya alaa hunda keessatti fokkisa. Hunda keessa waasi kana ta'e ala koosisi jamu. Para namidhaan kadhanne bro. Boo nama waasi kana ta'e jira namni biraa. Nan kadhan. An dhugaan ta'e boo waan kadhatan jedha. Mube waasaapiin kiyya sa'aatii 24 keessa firraa qabeetaa. Yoo isin kana booddee ijoollee shamarranitti bilbiltanii waa argattan nan du'e kana booddee. Bilillee waan namni kana ta'e jiru yeroo dheeraa miidiyaa kanarra turte qottume. Tokkoon isin kana booddee geessanii yoo isin waa kadhattanii argattan yoo ijoollee shamarranii kana booddee qaama biraa miti armasii argitan nan du'e. Anatu gorsa. Bilillee waa yeroo dheeraa miidiyaa kanarra turte waa si kadhataniiru namni. Ana moo nama baay'een na kadhate garuu waan arganne malee. Akkamitti na bira? Garuu bilillee gatii durba taate naannoo keessa. Dafaruu dhiisuu danda'u ishee. Gatii durba taate. Hamtuu muraat ምኑን ነክ ነው? እኔም ማራዳ አንተም ማራዳ ምን አጣለናል በሰው በረንዳ አኑ ሲቀ አቱ መርካቶ ኬሳ መለጤ በያ akkamitti namni እናንተና አጣለለ Mube Moyyee giftii ko meeragaa wayii nuuf hidhatara. waasaapiin kiyya sa'aatii 24 malee firraa qabeetaa. Dhugaadha. Waatsaappiin faashinii baaseera. Namoonni akkanaa hattoonni akkanaa sa'aatii 24 miti. Sakandii akkuma ati dhaggeeffattee kaatee akka badutti sitti ergu. Ishii maasiin jedhe maasii kadhatee daraarabbii dubbadhume himi uummatatti. Ana gaafataman. Maasiin jedhe. Wallahi mube yeroo torbee takka na kadhatee naaf erga lubbuu koo si jaaladhamaaf na diddanaan jira beektaa. Viidiyoo banadhu naan jee aanniin didaa achi booda telegiraama bilook na godhee waatsaappii na dhiise. Achima aanniin itti viidiyoo banachuu dinnaan maaf faayidaa naa qabda yoo viidiyoo na wajjin hin haasofne naan jedhe. Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun ishii. Akkasitti telegiraama bilook na godhee waatsaappii na dhiisee khalaas anis ittiin dhiise achi booda bilbila isaa yoo bilbilaa oles jalaan kaasu khalaas ilaa ammatti bilbila isaa hin kaasu naan.